jaarsaaf ijoollee keetti deebitee jiraachuudhaaf carraa tokko nuyi ijoollee keetti nuu kennitaa laata gaaffiidha. Mirga keetti ammas taana. Singilisiisu akkuma galee sassaabii jaalladhi garuu jecha akkamaan fayyadame. Ilmi namaa hin argata hin dhabaa amma abbaa miiliyoona goona abbaa 500 gochuu dandeenya abbaa biiliyoona gochuu dandeenya. Biilinatillaa qabeenyi dhufaadha dhumaana uummata miira keessa galche jechi keessatti. Kanaaf hin gargaara jedhu uummanni. Sitti dubbanne qooti baasee malee uummanni. Gaddeera qabeera qalbiin uummata. Amma immoo mucaa boo'aa jiru kana si araarfata hir'inaa ta'e mee kilmaa tokko sitti atiitu mee ija sitti baasu. Egaa akkana boo'ee fuuldura nama 10,000 tokkotti mee kilmaa tokko hojii ija keessa laalu hojiin jiraan naafni keetachuu abbalee caanii ollaa isaa sinii kireeffatamu. Dhageessa ijoollee kee dhaqee argiiti. Abdiin dhufee mana keessa oolu barbaadan abulu wareegamaa kafalu warra isaa fudhatee dhufe immoo isaa fudhatee dhufe kamaan namaa kan geesse hin beeku. Ijoolleen jimmaa dhaqanii isin jajjabeessan isin habaranu bakka isin jirtan habaranu tokkitti kana nun salphisinaa. Tokkoon kana namni sheekan jira qeesii jira artistii jira sana. Tokkoon kana hirmiidha ummatuma kanaa nama 11,000. Mugee. Abet. Wayye. Nan jira. Na dhaggeeffadhu. Ayyuu yeroo tokko qofa na dhaggeeffatta. Ani obboleessa keeti. Anummaan kun na dhaggeeffadha. Mubaarik na dhaggeeffadhu. Nan gala. Bor. Galee waaniitti jiraatu jireenya isa duraaniitti deebi'uun barbaadu. Ilmoo koo nan ilaala abbaa manaa kooti nan deebi'a ishii mubeessitti meera garuu deemee nan dalaga. Nan jiraadha abbaa manaa koo wajjin ishii. Ilmoo koos borga nama dhaqeetanii nan ilaala. Garuu jireenya durii isa dabarseetti taa'eetanii jiraachuudhaaf immoo waa tokko hin qabu akka duwwaan jira deemeetanii hin ilmoo durbaati. Isin biratti qaalii naaf galu kana. Dhaggeeffadhu. Nuti qabadha. Eenyu gasirraa nuti qaban. Nuti qabadhu booni atis. Wannan siin jedhu namni 11,000 takkaa dhufee waan akkanaa ajandaa akkanaatti galee beeku. Amma mabruuk siin jedha. Dhageesse? Akkanatti hin galtu. Galgala mul'atu jettu. Waa tokko jireenya maaliif akka guutuun qaban jedheen jiraadha ammas. Gurra qabaadhume si dhageenye. Akkanatti galuu kee barbaadu abdii geetachuu abbabee waadaa galee akka ishee naasir namoota guguddaa fidee ofiisi simatee akka namaatti si geessee maanguddummaa nan dubbachiisa nan farramsiisa mucaa kana firmaadha nan farramsiisa jedhee mucaan kunis adaba isaa qabatee gorfamuu barbaada abdii dhugaan sitti maal. Dutaa ture silas ilmoo durbaati haadha qabna boleettii qabna gorfamee dhageessanii gorfamee ishin jedhe yoo jedhe akkasiin dhaxxeetti deebiti malee deebiteetti jennee gammannee mana cufnee gatuun barbaadu hundi keenya yuuti. Asirratti waadaa naaf seenu ummatuma kana biratti waadaa naaf seenu deemuun qaban dalaguun qabamu bee ani waan dhossaa borisa iftaanis akkasii akkana jedhee hin dubbadhu waadaa naaf seenu. Waan jiru mas waan jiru beesitti meera. Ishi isammoo dhaggeeffadhu qaba. Wanni kasareen kasara waan ati natti sana kaansel godhiiti maaliif beektaa waan jiru. Kaanseliin maa gargaarsa uummataatiin barbaadu fi hanqaba dalagadheen jiraadha. Injiraatiin hin jenne injira koon qabu shantiin godhinis abbaan manaa keeti hojjedhee. Birriin baase. Mubaarak Gusammaa dhaggeeffadhu. Addam. Too dhaggeeffadhu boo maaboon hin kabajnu abiibi. Anuu kabaluu hin danda'a. Yoo abbaan manaa keeti an abbaa manaa ta'e 5,000 mootummaa irraa argadhu irratti bakkeedhaan muka siraa hojjedhee jiraachifadha ilmoo wajjin yoo jedhe mirga isaati nu shariyaan diignu abbaa manummaa irraa mulqinu. Kanaan seenu. Kanatti hin galu. Inni 5,000 ammas jireenya isa dengadda dabarsine keessa gangalachuu akka kanatti jiraadhu. Ani amma miidhameera bakka du'eeraan hin danda'u akka duraanii akkasitti jirti. Ani dubbadhu boo amma naan si deema harkisa. Walii galteedhaan deemaa obboleetti deetis. Nanaasaa hubee na dhaggeeffadhaa. Ani maalin argasiitan taa'ee lan waa laalu intaan zabdamtiire
illaan tamiti teessee taa'ee danda'a. Ingaluu morma kootu na cita itti obboleettiin keenya. Nu ani dheengadda ni meeqa dheengaddaa kaasanii ciqicidhii kanarra turtanii. Ani ilaaleen jireenya mucaa kana ilaalee garaana nyaate namni ilmoo guddisu maal akka isa barbaachisan sirriitti beeka jireenya biyya keenya sirriitti hin beeka. Kanaafan mucaan kun sappoortii godhamuu qabaa jennee sana booda rakkoo biraa akka jiru hubanne amma yaada siirraa nan galatte maashaallah aleek baga galtee agaltuu ana galtummoo ba'illee saayoon bafikir haasoftee tasgabbooftee haasa'ama akkamitti haasa'ama galee jireenya duraanii jiraadhutti. Namni jireenya gadadoo jireenya rakkoo jiraachuu barbaadu hin jiru obboleetti rakkateeti malee. Kan ammoo kan isin keessaa booran deessan waliin teenyee haasofneeti. Obboleessa keenya kana sappoortii gochuu yoo barbaanne amma hin goonas gochuu nan barbaada waan ta'eefan amma hin gargaarra obboleessa keenya kana. Gargaarree ati waan siin jenne gootee erga nu dhageesse erga nan gala jettee jimma dhuftee jaarsummaan dubbatamee araarri bu'ee nagaa taatee. Tokko dubartiitti kan yakku taate. Dhiirri sun jechuun wanta fedhii yoo balleesse hamma tokko sodaa irraa hin qabu yookaan isiin isatti illee osoo kayyakkisu taate irraa sodaachuu dandeessi waan ta'eef ani akka nama tokkootti yookaan micaa kanatti nama dhiyaatu abdii getaachoo ta'ee nama jimmaa keessatti argamu itti dabalanii micattiin tun akka sodaa keessa hin galle alaafinnata irraa fudhattee be'atuu mataa keetiin jechuudha. Wanta kana jechuun yoo wanta isiin yookaan boodallee na goddaa hajjattee kan sodaattu ka ta'u taate wanti hunduu jechuun namatu jira seera jira nafsee keetillee wanti sodaattus tokkos hin jiru namootuma ammaa kanatu jira waan ta'eef ilmoo teetirrallee jechuudha atillee heerumtes ilmoo kanallee gantee nama biralleefis hin toltu haati jechuun hiree maganamaati obboleettitiya. Jabaadhu namni waan hundaayyuu jechuudha namni ammaa yookaan koomantiidhaan waan akkasii hin ta'u wanni kun siin ta'u ka jedhu kuni kumaata akka namni waasii godhu tokko hin jiru. Atillee haadha arra jechuun waggaa 5-6 booda ilmi kee kan gafaa kunu nama qeerroo nama si gargaaree si bira dhaabatuu danda'u haadha dhiirati ati jechuudha. Haati dhiiraa humata akkas hin taatu kuftellee hin cabdullee humata akkas hin taatu ilmoo kee kana duwida si qabu heda guyyaa boruu jechuudha. Kanaaf obboleessa mee obsi ati obsi jechuudha. Obsi nageeffachiis hin jarjarin. Waraabessi jarjaraani morma dhiisee gaafa qabataa jiran hin muddamin. Katare taree jira. Atillee jechuun si galee matalleen si arrii garalleen si arriidha. Nama daa'ima waggaa 10-20 gadiiti miti nama guddaadha. Nama geetti jettee ilmi kee kun kalama taatu waggaa 7 ilkaan cabse jechuudha. Kanaaf maalifi yoo fakkeenyaaf isiinuu kasimiitu taateyyuu atis of keessatti gadi qabdee kalee ka walitti dabalamtanii haadhaaf abbaa walii taatanii haadha manaa walii taatanii wajjin jiraatan san laaltanii har'a immoo badii isiin balleessitellee badii inni sitti balleessellee namuma kanaafuu jedhu isa osoo hin taane namoota har'as jalatti nama 7,000 jalatti si qaratu kana jedhii jiruu ta'e hin diigini tidaarii kee hin diigini humna itti fidhattee jirta abbaa manaa keetiitii fi ijoollee teetitti illee humna fidhattee jirta karra si fuudhu kuni jechuudha obboleettii qalbiin dhageeffadhu hayu qalbiin dhageeffadhu karra yookaan immoo boru jechuun tidaarii ijaarachuu dandeessaa kaaleema bareedda abbaa manaa kakalee saniin bareedda malee karra immoo bor guyyaa keessatti makamu suni yookaan jechuudha tabbaa manaa dhiistee ilmaan qabdu jira namni baay'ee haadha dhiiraa ni sodaatayyu siigalee kanaaf ati jiruun keeti ilmi keetuu jechuun sirratti hin dhiisu wanni si godda'u tokkos hin jiru ummanni Oromoo kunillee si biraa jira nu hunduu obboleeyyan keeti si maddii jirra inshaallah nama hin qabu hin jedhini ka nama caalu rabbiin kaati kalee qabattee itti dhufte sun sirrallee isarrallee ummata kana hundarrallee ka jiru rabbiin qabadhu rabbitti ol kenni wanta tarii hin laalini kaafeef rabbiin hireetee jechuudha sababa ummanni kun walitti nam'ee har'a waan kana si kadhateen sababa kanaan jedhee rabbiin fuuldura keessi tolchuu danda'a ka itti deemtu jechuudha kanaaf tasgabbaayii dubartiin ima miidhamtillee ima dhahamtillee waa baay'ee rakkatti rakkoo kanammoo jechuudha ilmoo ta'e tanaa jedhii of gadi qabi eega abbaan manaa kee kunuu haadha manaatii ni deeffadha isii malee nama biraa wajjin hin bareedu ta'amala kiyyallee na dandeettu isiidha ka jedheetiin kas kadhatu taate kadhannaa ummata Oromollee kadhannaa abbaa manaa kee kanallee obsi nuufuu jedhii si kadhannee nuufuu jechuudha
obboleeyyan teeti ilmoo tee tana garaa ilmoo teetii tana jechuudha hirraasini atillee garaan keetillee jechuudha sirrarrayni ilmoo teetiif jedhi itti deebii abbaa manaa kee wajjin jiraadhu abbaa manaa kee ganama wajjin jiraadhu yoo inni jechuun laal karakkoo sirraan gahullee taate ummatuma Oromoo kaarraa kaasii kadhatu kana sirraan rakkoo gahee jarumatti ol kuti isaanumatti abdii geetaachuu faallee namoota akka Mubaarakis nama hunda jechuudha wannuma si kadhate kanaaf jedhiitiin nu dhaabadhu abbaa manaa keetitti deebi ilmoo teetiif jedhi ilmoon waa haati ilmoo jechuudha haadhuma teetirraa waan haati ilmoof taatu siif haa galu kanaaf rabbiin isin haa ijaaru rabbi isin haa araarsu rabbiin shayxana jidduu keessan deemee isin raasu rabbiin jechuudha jidduu keessan keessaa haa kaasu kanaaf obboleettii tiyyaa jiruu tee hin deegini jiruu ganamaa tiree ganama hin diigin isa rabbiin isa haa taasisu kanaaf tasgabbaayii walitti deebi'aa siin jechuu barbaade taani namoonni hafanillee jechuudha waan jiru haa dubbatan. Waan isaan siin jedhan kana qalbiin dhaggeeffattee taphatti ayyuufiin immoo achi biizii jirtan. Ayuufi nama siinaa seekee akka Mubaarak kana antinaan seen nama guddaa wallahi kaleessa sabula shidaan sittaa isaa turte ilaa akka jedhani atamma gaara sitti jigu tabbisitti jigu wayya moo namni ummanni sitti jigu wayya innamma balleessus si jibbus si jaallatus ummata fuulduratti warra koo isa dur balleessitee miti isa sichillee irratti balleessitu dhiifama sii godheera nan danda'a isan sitti balleesse hunda dhiifama naa godhi adaraa ijoollee keenya ilaalataa guddifannaa siin jedhe ilaalila inni si ajjeesee irraa waan an sidhossuun qabu amma namni waan afaan keetii ba'uunsi madaadha namnamma si kadhatee kee muraad nama hedduu bakka bu'a nama kumaatamaan bakka bu'a idoon illee akkasuma artistuufaan illee artistii gameessa nama uummata Oromoo siifanaaf kaleessa tun ijoolluma sabiyyiidhaan jirru sagalee nu ta'a hadha ga'e abdii geetaachoo abbabee akkasumas daaniin toliis waan jettu jedhi araara rabbi jaallata manni si giddiisisaa Oromoon jiru baay'ee wayii. Haasawuun be. Haase. Ani kadhaani waa tokko hin barbaachisu. Ani keessi koo nama da'eera bakka ani amma mataa gara mataa kootti na deemaara. Mataan koo akka tokko na jeeqaara. Lamni maaliif yoo jireessa amma san daddabalee dubbadhu uummata tana hariimii xiqqoo wajjin mana sana dhaqee jiraatu. Ana musliimaa tokkittiidha. Ani wanta afaanuma isaa hin danda'an onneen koo na cabeera nama daa'eera yoo fagaadhee ilmoo kootiif jiraadhee yaa uummata Oromoo yoo jiraadhee ilmoo koo yoo jiraachifadhe yoo du'i bakka asitti sifannis na du'i yoo jettan nan du'a waan jettan nan jedha nan deebi'u ani manuma sanatti hin deebi'u bakka yoo du'a ta'e nan du'ashi bakka akka barbaadan ምናገረው ነገር ራሱ ጠፍቶብኛል በቃ እኔ አልችልም Waan tokko an jechuun hin danda'u. Ilmoo kootiif jiraadhaas. Bakka jiraadhu bakka lama. Uummata keenya kabajamu. Annan jarjara silaan jarjara sanaan jettu. Erga siinii lakki giddiin hin jiru. Kadhannee dadhabneerra. Suurri dubartii tokko immoo ilmoo kootiif hin jiraadha jettu lakki hin jiraatini isaa wajjin malee jechuun hin danda'amu. Hin guddifata. Hin jiraadhu. Lakkiin guddifadhu, guddifattoo jedhe akennuuf hin jedhan gara kootiin fixeera.
gantaa keessan. Angara kootiin dubbichi Ani immoo yaadan qaba. jedhu waan barbaadu. Namni 1700 kuni waan isinitti jirtu waan inni itti jiru isaaniif rabbitu beeka. Dhiira ta'ee qobaasaa ilmoo guddisaa ture. Isinis ilmoo isii guddifachuu jettee biyyaa baateetti. Biyya ormaa keessatti rakkataa turteetti. Amma wanti beekamuu qabu yaa jamaa. Ijoollee kana gidduu haadha manaa fi abbaa manaa qofa miti isaan. Ijoolleetu gidduutti rakkataa. Sagalee deebisu cufaka. Kanaaf ijoollee kana gidduu ijoollee lamatu jira. Ijoolleen lamaan kun sababa ijoollee kanaa rakkachuu dandeetti. Ani ilaa dhiifama naa godhaati. Namni wayii duuba obboleettii keenya kanaa akka jiru natti mul'ata keessoo kooti. Maaltu akka deemaa jiru hin beeku. Garuu akka yaada kootiitti akka wallaalummaa kootiitti yoo danda'ame ijoollee kana lamaan walitti finnee otoo haasofsiifne. Maaliif mucaan kun waan asirratti himachuu hin barbaanne wayii qabdi ta'a. Waan mubeesitti intee irraa hanqiftillee qabaachuu dandeessi ta'a. Kanaaf akkii walitti himuun barbaachisaadha. Ijoollee kana laayivii irratti hin dandeenyu. Akkii walitti himuun barbaachisaadha. Yookiin namni obboleettii. Ani yoo jiraate isiniin dhossu borisa hadhasa isinitu na qaqqaba. Isinirraa wanti dhokatu tokkoyyuu hin jiru gonkuma. Amma ijoollee siifis ilmoo keetiifis kan tolu dubbii kana tasgabbiidhaan ta'anii dubbachuun barbaachisaadha. Mubee akkuma obboleessi keenya kun jedhe amma barii dhaqii galisiin jedhaan jiru obboleetti. Namni kamuu ibni poolisiin dubbee kee yoo waa jiraatedha. Ani dubbee koo wanti tokko hin jiru yoo jiraate isa jira jedhee haqqii baasee ittiin hima. Lamin borisa isinuma miti. Iftaanis ani isinuma irraa dhokachuu hin barbaadu. Akka goonu haqqiidhaa fi mucaa kana ijoollee kana lamaan bakka tokkotti innis baadiyyaadhaa wal gara Jimmaatti dhufee isinis gara Jimmaatti gad dhuftee namoota gurguddoo kana kadhannee sheekotiin Jimma keessa baay'ee lafatti yoo haasofne waan kana lafatti yoo haasofne. Lafatti haasaamee eessatti haasaamessa obboleessa koo na dhaggeeffadhu. Waan atu musliimaatu jiraata waggaa 10 wajjiniin jiraadhe. Maatii kootiin baqadhu jedhee beekanniise. Maatii hin qaban maatii irraa miti naan kennine anatu jaallatee heerume. Hadhaammoo ilmoo kootiif nan jiraadha dhakaa baadhee ilmoo koo nan jiraachisa bakka. Namicha kana wajjin jiraadhee sammuu koo dhabuu immoo hin barbaadu. Ijoollee kee arganne miti qaamaan ammallee maal rakkoo qaba gaa ijoollee kee yoo jaarsi bar dirqamaan itti deebiisiin hin jedhu lafattoo dubbatame namni funyoo sitti dheessi geessu hin jiru. Digalee kanaaf ilmoo kee iddoo jaarsaatti dhufee jaarsi ilaalee rakkoo jiraate ijoollee kee faana murtaa'ee barbaadan ijoollee keessan rabbisanii guddisu tokko tokko qooddattanii guddifachuu dandeessu. Yookaan immoo yoo waliigaltaan atiif inni ijoollee kee lamaan isitti kennee yookaan isatti kennitee waliin gargalgaluu dandeessu. Ija mucaa kana arguun jibbee jechuun tarii jabbuu dandeessanii mirga keetii giifti koo garuu utuu qaamaan haasa'amee namni si ana laafinnatti siin fudha barbaachisaa ta'e nama 1700 irratti yoo ofii keetiin barbaanne anatti keetti si kuteetaniyyuu eerpoortii si geessee gara bakka barbaadeetti si gaggeessa Jimmarraa fakkiin sitti maal digalee bakka ani jirutti yoo jaarsummaan sun dubbatame. Kanaaf yoo dhuftee naanii na dirqisiisu humnaan waan kanatti godhu jette kanan dogoggoriini namni humnaan si dirqamsiisu hin jiru. Garuu ijoollee kee yaallatta ijoollee keetiif jettee kana hunda dhamaate waan ta'eef qaamaan dhuftee walimattanii waan wal amansiisu hor jiraate wal amansiistanii yoo walii galtan yoo immoo waliin amansiifne innis ijoollee faana qofaatti rakkachuu atis yaada ijoollee keetiif rakkachuurraa bakka tokkotti haasa'amee addaan galuutu barbaachisaadha dheetan yaada qabaanii yoo si mufachiise dhiifama. Galatoomii Abdishaa ulfaadhaa Oromoo akkam ooltanii Mubaarak hayyuu fi jirtu nagaadha. Hayyuu fi akkam jirta nagaa keetii? Akkootu alhamdulillah. Yaa amma yaa simmeetii keessaa ba'ii